حقيقة وجين دلقا بتشامتين أك أبولياني والجالنا والكبجنا منى نعم منى قرمي لقي سابق كان جيدين أبدي داري وأنت كان زاد تشاجع يقول لك خليفة مسيافة بوخ يا با وأنا سنجونا لقيتين سنبود شرتي شرط بتي دبت بيته أي أنا دبدي no lagi baca lagi apa dulu lagi apa dulu rifa maju dulu lagi apa wanita saja coba deh game ada demo turun mati game itu marat nama itu turun lah beka aceh nama Afrin tabaca turun ni sani amdan maljen oh balik sih ini tanah senoji game tabaca turun dua gudi fi ini ti bodar lagi umudiam tu mania asmanu dukana kayak asta wakadu dukana kayak besifat du jen bete nama hujud tu lah dukana kabdi jenan ogadana isin laki dukana amman tana ichi duran wajib dalagu turre obbalasinya amma dabane jira wajib dalagu tunjuru ate ogga uste emotional tora imman rabu no boiche sana warabi gani sigale lagi apa duga wan goten simu jira duru dubbi kha duga kheti sanna mar bacche sabete so gatana mal taate ga nirakatimo mal tumal tehe namni dalagaa irraa bu'e tokko miidiyaarra taa'ee bo'uu maaliif barbaachisa? Lagi apa duga afaan Oromootiin simu jira naafaan dubbataniiti dura dubbii keessa Zikai guutuu nakki amsa qoy kuta kamsa mee dhabu ogguta miidiyaa teessee lagi apa duga maaliif dhiifama naa godha? lagi isin miidiyaarra teessee bo'uu osoo hin ta'in imimmaan namni imooshinaala ni ta'a gartee imooshinaala jechuun miira keessa san ammoo ma isin simi ta'ii yee amsaan gusa jira deebi'ee gaafate lakka waliin miine nagee uumaan obboleettii yaada adda baanee isinis adda baanee anis manaan jira isinis soora jirti waan biraa takka illee hamtuun takka hin jirtu jetti hamtuun takka hin jirtu dhugaa hamsaan gusa jira deebi'ee gaafate yoo haqa hin maddu wallaahi jettee kakate haa garuu waan kana keessatti eegee isin ammata jira kana hojii dalaganii hojii laffaatee gartee adda dhaabatuun qalbii isii tuquu ni malaa. Boleh ni tanah, kena ada benuan jamu. Yani mana kisah ke? Ya ada sana reti oleh galle. Abu tu jura isin, gergasa singgah banne, si sini manne, nam tu kolle yang kau manne, wamrat konggon. Wabillahi taufik. Turakoda. Kuni berida dan ini gamada bagai gergasa ni. Garuma wantan hak isin irrahimatu akan sini timacu, wanan sini timacu fe. Dapo gutak, dapo mana? Wanu ini sini jenna mesti kasih ni. Badi tete saasautin jiru kasini. Kalas. Wanne asii fi isii jiddu deeme. Rabbii kuba qaba nuti kuban qabu. Walii galle. Tanaafuu isiin gargaaramuu kana keessatti maqaan keentu qabne akka ji. Okay? Yoo waan biraa ammoo kana keessatti waan biraatiin isinii ibsa jette osoo waan sannuuf hin ibsine gaafii sadiin sii qaba. Yoo hayyamaan naa deebisuu barbaadde. Nin deebisa. Yaa wasila wanti dhaaboo guutuu akka dhaabuu na jiru. Gaafii sadiin kana. Ani mooyituma sana dhaggeeffadhu gaa waan hin sii himu waan dhaggeeffatan naasuudhaan hin fale malee amma sinnaaf hidhanii naa qulqulleessitanii jirtan. Wanti sinirraa naa qulqulleessitan. Akan talon nan himanne sillee ni manne waan takka maquma keetuun dhoyneesi yoo haasawa kanattiin fufaa feete gaafii sadiin si gaafadha itti fuftaa gaafii sadeen naa deebisuuf qophiidha. Nin deebisaa iyyee. Tole. Maaliif ariite? Ayyee awwal shee anaaf ammaaniyaan dalagaa irra jira. Akkamini dalagaa irraa baatee mucaa kaansarii kubsattuu jirti. Kaansarii bashiteenyaa kubsattuu saayibakiyaa mustashfaa da'umsa galtee mustashfaadhaa baate. Mana galtee torban lama ciistee hirkaan ukkube. Hirkaan ukkubee jennaan gaafachuun naa dhaqnu kaansarii si keessa jiraa jedhanii. Kanumaan naasuudhaan mustashfaa deeme. Mustashfaa deebi'een borumtii isaa namni tokko giddeetaa bira buluu qabaa. Aqi bira bulii jedhanii guruupiidhaan natti himan. Hayyee guruupii aqeen bira bulaa amaaniyaa oo
atis guyyaa biraa ixee bira bulta. Mucaan kun ijoollee 4 qabdi, daa'ima duudaa qabdi. Harraaqeen bira bulaa namni bira bulan jiru. Mustashfaa kaansarii bashitanyaan laazimii nama tokko guyyaa irra sin barbaachisa namni bira bulu nuun jedhan. Biyya ormaa keessa jirra. Aqnee guyyaa irra namni tokko bira buluu qaba, bira buluun deema. Amaaniyaa shabakaa mana jiru kana niitoorka shabakaa fudhadheen deema. Hayyee televiizinii ilaalii amman dhufutti yoollee ta'uu baate yoo si dabbarallee Abdallaa innaa dhufu laayivii galtaa abbaa manaa koo shabakaa isaarraa fudhatteen jee. Munaati yaa'oo kalas atis hamma deemtee dhuftutti mana galee dhufa mana ijaazaa naan jettu. Amaaniyaa dalagaan kun amma xinnoo qabbanaa'ee jira. Ati laayiviirra naa gali borummoon naan dhufu ni deemta yoo feetee. Gadda ijaazaadhaa dhuftee bultii 17 ijaazaa teessee dhuftee. Amma immoo dalagaan kun immoo onlaayinii dalagaa hojiiti. Mucaan kun immoo mucaa kaansariidha. Akkuma kaansariiti diduu hin danda'u. Dhaqeen bira bulaa innaa yoo feete hin deebi'u naan jettee barriillee qolloftee abbaan manaa koollee manan jiru deemte. Achi mucaan manaa mucaan eessumni mucaan bira galtu sun naa dawwalee munaati yaa'oo maaliif amaaniyaa ijaazaa feetee naan jedhe. Hin beeku laakiin amaaniyaa yoo borin dhufiini hin fidiini maaliifii naan jedhe. Maal gadda dhufte nin fidaa naan jedhe. Humaayyuun furanne amaaniyaan deemuuf hin deemne akka ijaazaatti deemte. Nin eegee abbaan manaa koollee qoyi jedhe torbee dheegne torban 2 dheegne akka hin deebine mucaan dawwalee akka dalagaa kanatti hin deebine natti. Tayyib nama kaansarii kubsatu kaansariidha. Akkamittiin amaaniyaan ituma anillee mucaa kana bira qeen buluu baadhate immoo bor bulta bira bulta jetuun jedhuuni garaan ishii dandeessisee dalagaa kana dhiistee baate haala bareedaa itu wal imuna maalish khalas anaafati nagaadhaan adda baanee jirra. Jaalalaaf kabajaadhaan adda baanee jirra. Qodaa kiyya immoo ergeen furadhaa yookaan immoo ufeen furadhaa naan jette. Hayyee maaliif dhiistee bakka amaaniyaan garaa kutatteetti jedhee nin dhiisee kaleessa dhuftee wal faana haasofnee nyaan kabajaadhaan kamisa immoo ufeensi bira bulanaan jettee deemte. Kaleessa na bira turte. Sigale malee ani amaaniyaa ilmoo kooyyuu ishiittiin obsee ani akka haadha akka nama wal bareettituun ta'in. Kalas tanaaf ariite. Hin dhariine ka hin fedhu hin dhufuu naan jette. Isiitu dalagaa raafee isin jechu jette. No hin fedhu raati bashiisaan siraataan hin kennaafi anaaf ishiin kabajaa wal jedhu. Hayyee gaafii lamadaatiin si gaafadhaa muna. Dhugumatti imma karabbiin si argu akkuma amma nuu himte kanatti itti haasoyte akka ati gisee sanitti haasoyte miira biraa qaba. Miira biraa qaba hayyee akkamiin miira biraa qabaan nama kaansarii dhukkubsatee mustashfaa buluu. Naa deebiste gaafii sadaffaatiin si gaafa. Hayyee. Miciyoo ilmoo teetti obsite. Miciyoo gartee ama 3 si wajji dalayite. Hayyee. Waan guyyaa tokko dhufeen miira akkasiitiin itti dubbachuun badiidha moo gaariidha? Dhaggeeffadhu hammati haqiiqaadhaan deemta yoo ta'e amaaniyaa jechuun anaaf luka ishiitti kufeen boo'een amaaniyaa hin deebiin. Yoo deemtellee haala heerumtee na biraa yookaan immoo dalagaa argattee deemta malee na biraan deemiin. Mucaan mana ishii guyyaarraa kadhatee. Munaa teenya hadaraa wanni si gaafadhe. Nama ama 3 si bira dalage. Ka ilmoo teetti obsite. Waan guyyaa takka dhufee miira badaan itti dubbachuun badiidha gaariidha. Maaliif miira badaan amma akkuma si faana dubbadhu kanatti itti dubbadha miira biraa itti faana naasoo. Ani sootiin kiyya miiruma kana khalas isuma nama si faana haasa'aru kan wayiin rukute miti wayiin harkatti fuudhee miti. Kaansarii gaafadhe miira kanaan itti dubbatte moo miira badaadhaa jennaan miira badaadhaa. Miiruma amma si faana dubbadhu miira biraan qabu waan kalqaama kootti. Ayi thank you galatoon nateenya khalas ulfaadhu kabajami. Amma munaan sakkanuma itti amma waliigaltumaan adda ba'anii isiillee nama kun akka isin jechaa jiru. Rakkoon qabu. Anilleen akka isin deebitu. Atilleen hammeenyi tokko si bira hin jiru munaa teenya. Akkasi isaan jechuu biraa hammeenyi jiru munaa. Ayyee kanadha wanta ani immoo amma namni na naasisnaan hin dhufe malee. Umaa takka baduu inni hin lakke abshir.
Badiin takka hin jiru. ilmi namaa moo isa keessaa moo rabbitu beeka isa irraarraa moo wanta isa keessaa moo rabbitu beeka anaaf ishii gidduu moo rabbii haaliquu beeka macarrashaa keenya moo rabbii isiniin isa agarsiisu ishiillee agarsiisu. Tole, thank you. Nagai, Amza, ame isaan lachuutu si galee wal dhabbiin isin jidduu hin jirtu amma eenyu biraan jiru wanni munaan jettee fi wanni isin jettee Wal tokkuma dhabbiin sagantaa ni ta'u jirti ziqee afaan Oromoo itti haasa'u jira. waan isaan jechuu jiran irratti hin banaarma waa isin akkamitti mana gabana dibana itti mire Haya jara Akkas hin keenya. jenne lakki amma dubbatte kanatti itti dubbatte jennaan lakki miira biraati amma deebitee ammoo akkuma si dubbachuu jiru kana itti amma asirra deebi. miira kiyya kana itti jechuudha kanaaf kulli haala. Yaa miira no. Ani na dhagaa obbo takka. Ani nama isii bira dhufee osoo amatti takkan taa'in isii bira jechuu qabame qarshii kuma sharriyaa lama nume si diiganii nu seenanii jechuu kuma shan kaffalee isii bira taa'e. Kuma shan kaffalee kan poolisii jechuu mana isii qabame mana isii nu seenan. Kuma shan kaffalee isuma bira deebi'e. Tamaam garuu bas waa hedduun Kuma dubbatanii. shan maaliif kafalte? Qabamee ture gaachetti poolisiin nu seentee manatti. Mana keessa si qofaa jira. Laa isaa waraqaa qaban waraqaan qabu. Okay. Oh. Ayyee. Galatooma. Akkasitti amma bira kutaa ammaan tana mee jara keenya maallaqa nu guudhamsa isaan qabnu falmataa nage falmataa Tole. falmataa sabaa ol darbe Ol ergi kottu falmataa koo. wabo kottu seen ebbee. Itti fufaa jara keenya itti fufaame itti fufaa. Hayyee jira keenya warri hanga ammaa waadaa seentan gaa 2,000 ol guurree jirra 2,000 sana akkaawuntii irrattis arkuu feena. Edan hoga takkani guurraa guututti guuruu dandeenya yoo dadhabne immoo boruutti deebina irra deebineetillee ni kanneen nuti. So warri if qabdan namni 3 moo 4 galchee jira warri dandeessammee darba akkaawuntii irratti. هي تمام أنا كنا قلتني أكاونتي تسودتي سيرجون إندندا تبياتي سيوجرات تيرجون إندندا لما خنا خيسا ما قلتني Okay, masha Allah. Sirratti yoo ergine akaawuntii Suudiitti erguu dandeessaa? أكاونتي سودتي على طول نرجع Warri Suudii gaa akkas taanaan sirratti nuuf haa ergu. Tole. Hayya jara keenya warri jala kana jirtan ka gargaaruu feetan takka barreeffadhaa adara. Takka. Maashaallah yaa warri biyyattillee qarshii maallaqa biyyaatillee warri dandeessan. أكاونتي بياسن سلا همزة أكاونتي سلالتني وني قلتني نجستني Tabiyyaa. Ajaa'iba moo shortaan akkamii isin dhufuu dandeemuna? Amaaniyaa. Maal jettee? Shortaan akkamitti isin dhufuu dandee akka waraqaan qabne beekee nama dila keessa. Ani maaddiri hin beeyne ganama numaa dhufee bakka biraa deemnee turre bakka biraa sanii gizee ol gollee daqiiqa 30 teenye nu seenan mana. Anumatu manarra dhadhaabbatu nagaree malee akkatti Sumarra dhufanii dhadhaabbatan. Uummanni gurguddaan kun dhufee na gubbaa dhadhaabbatan. Warruma keenaan joobichi nagaree malee takki nama erguu danda'a maaddiri hin beeku. Wallaahu a'lam rabbii kun. Ati rafuu jirtamii? Ciisutti hin jiraan. Aboo jara keenya waan kutu jala isaa kaasa hamza maallaqa nu guudha qableessu. Nin guura maallaqaa dhaabbu. Shortaan dhufeetuma sirra dhaabbate. Akkami beekee kaate waraqaan qabu? Si gaafatan kaa. Gizee ol seentu eenyu qabaa fi eenyu hin qabne si gaafatan. Nabil Zakariyaa nu olbas Nabil Zakariyaa. Nabi Zakariyaa takka barreessi. Diyaasboora mana seen hundi marabaan qaba marabaan. Qabaa gaa isinii beeku. Aboo laalani ani suudii deemeetiin jira shurtaan suudiidhaa maallaqa fudhatu nama maallaqa wanni ittiin haajamu fuuleetuma hidhaasi geessa akkaan beekuti yeroo lamaan achi biyya san deemee yeroo lama achirra qabaniitis na galchan. Ustaad dhiifama nama keessaan jira mee wataap xeelaali wayinsi erge. AR keebar wanni sannaaf hin galle maali isin? Kakaatiin kee
akkasii jira jechuu faleeti. No, khiyyaa miti san. Ani kaashaappiin qabu barani wanni hin qaba. PayPal qaba. Kaashaappii gurmeessaa qaba. Gurmeessaa irratti ergi. Gurmeessaa na ergiyaa. زي البرسي كتبين تنزلت نقرأت Hin agarree amma lama danaa wal ga'e. Zela zel. Screenshot godhadhu abdii khiyyaa zeel as jala katabee jira. Ani kaashaappiin qabu bara. Tole abdii khiyyaa abshira. Thank you. Kunoo zeel gurmeessaa jiru kana laala sirratti. Okay. Mee bulee keenya gooti gargaarsa guuraa jettan itti fufaa gargaarsa keessanii. Tole hayyee. Mutu godhe noo kan eenyu qaansaa. Addaawaadha. Addaawaa mutu godhe godhe kaasuu jira. Addaawaa dubbadhu. Addaawaa meeqa nu darbitaa ta'uu bibi. Barbaran jiru sisi Addaawaa irraa haa godhu gabbee khalaas. Okay. Never give up God. never give up. Never give up. Maa itti ta'u Never give up there. malka. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستنينا Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah galata rabbi. يا وان بريدر رجرتني جلق ابو مره هو يرو سن سنجلن تري يرو دعاء ترتان سني اكادن شي ميرتيب سته dhugumatti ammatti muraan tunilleen hanganatti bareeddee dhufuun hin barbaachisu. Obbo Miciyyoon tuni wanta akkana na godhanii na miidhanin sillee hin jenne hin dubban. Miidhamtee jirta jettillee gaafatte Hamza irra deebiteeti maali boo waan as keessatti shira sirratti dalagamee jiran nan lakki akkana kanatti dabaane garuu immoo nagaan dabaane erga boo insaan ibse waan akka rakkoon jiru rakkoon gama boleettii biraa baatin san osoo hin ta'in ifiif akka rakkoo qabutti himatte nama keenya fakkeenyaa fi si gargaara boleettii eenyallee jettee ni turte Hamzaatiin osoo har'a nama biraa taate oduu ati hin gaafatin if dura iyyee gangalatee rakkoo kuma takka ifisii tarreessa rakkoo qabu. Dhugatiin dalti tun rakkoo takka illee hin himanne boo'insuma qofaan fixatte. Obboleettii teenya galatoomii ulfaadhoo abshiirri baga jabaadha Hamzaan sin jechuun barbaadan illee doolaara 100 Kanadaan jira. Karaa kamiin akkan isiniif ergu naaf haala mijeessuu dandeessa. Tole. Ichuma raasuutti ergite nu ergita. No. Najmi irratti ergi. Najmi kan irratti ergi. Ayyamaa maali? Mee khabirri tokko khabira ni jirta jila. Najmi. Abdataan aannan kee Hamzaa yoo jiraate. Abdataan ol naqaayyee. Abdataan ol naqaa. Sabboontu yoo jiraate isin ol deebisu. Kanadaadha. Hamza mee amma asirratti obboleettii teenya munaa sunilleen asirra dhufuun barbaada. Obboleettiin teenya tun hojii dhiiftee hojii sana irraa baate dhugatti miidiyaa kanarraa dubartiin nagaya dubartiin amala ishiitiin waan hojjettu irratti dhimma hojii ishiitii fi dhimma akkaataa dubartii islaamaa takkatti miidiyaa kanarraa mul'attu Miciyyoo tana. Gufuun fedheleen ammaan tanatti wanni dhufee nuti humaa ishiin goone akkana goone nuti humaa ishiitiin balleessinee qaamni dhufu qeebalamuu qabu Hamza ammatti. Gufuutti ta'uu qabu. Intalti tun hojii ishee haa eegaltu. Waan itti hojii waggaa 3 keessa turtee achii baate sanii moolaan ishii hatu qabte san obboleeyyan ishii bakka buusuudhaaf qaamni kamuu sa'a tanatti wanti takka keessummeeffamuu qabu ajandaa dhimma gargaarsaa kana malee. Yes, thank you. Akkanadha. Kana qofa ammatti. Wanni naa Jechuun wanni jirlaal beekna jedha kan dhugaa dubbatu amma isin as dhuftee dubbatuun san anuu zanni takka nama keessaa tolchiti. Dhugaan jiru maali naa walqixxummaan takka jiraattu maali jennaan. Maal Nadageeffadhu takka dhageeffanne waan biraatiif hin jennee baran wanni jiru maali beektaa? Namni keenya yoo ammaan tana agartee akka waan yookaan isin gargaarsa nu gaafattee amma viidiyoo kana lama beeka isin waan jetteetti nama beektaa namni nama akka dubbifattee halu gartee haga isin miira keessa galchisan qofa waraabanii itti erganiiti akka waan isin himachuu jirtu
خجيب رخا إيه أما كسيت فكاتين لولو جرام بيتا يا همزة أما كسيت فكاتين دبتون قرات Haasawaa jira. nuti ati namni tokko Waan fudhattee yaadne mattee sin qabdu. البيتي قف No. Waa takka nutti ni manneeti. Mucayyoo wama takka waan himattiin qabdu barra. Laali Hamzaa barra tara hedduu gaafatte. Hatta haga keessan illee biyyoota erga rakkoosan asirratti himuu sodaatte keessa illee himattuunaan rakkoota kan qabnu wal dhabnee hin deemne wal dhabas hin qabnu beektu. Yaada komantiidhaatii tokkootu naatee hiqaamaa yoo hin qabaanne dalaguu ni dandeessaa? Si qabsiisan ammalleedha. Laan qabuun. Hiqaamaa yoo hin qabaanne duuba akkamitti dukkaana banachuu dandeessa? Isinis tormanuma keessa daleeddisuu qeemti. Jechuun manuma dhuunfaatti moo osoo kararraan taa'e? Ati agartee waan fedhe godhachuu. حمزة كيتا ونقول Sanana tolchaa fedhiisa. Wanta kan taaneen wanta kan jenne fi nagaafatan malee almunaa akka hin jenneen dubbanne maal siin jaan isaa? Maal siin jaan? An kunuun jaan isaanis gaafachuu ni dandeessa hin dubbanneen isaanittis. Qaama qaamni doorsisaatti gaxooree jechuun laal. No akkasii midiyaanii maal siin jenneen wanta kan dubbanne Hamzaa fa'aa geemii hojjeta bashuu jirra maalii naan jee nagaafatan tara 3-4 deebi'ee nagaafannaaniin baarichiin jiru ammunaa hojjedda baheen jee maalii fi ennaan erga deebi'ee nagaafannaa hin hime malee himuu hin kaane malee waan bira waan hin jeesta kan qabu ittiin dubbanne maal siin jee amma bilbilee himi. Ani ana kanatti sooshaal miidiyaa irratti dirribadheetti lafaa kee biran. Bilbiluma gara yeroo dhagee yeroo dubbattu. Waan ani kan sooshaal paabliik irra baatee kan akka nama. Wayeen hunjishu jirti jaanni. Wayeen hunjishu jirti. Duuba. No, lakin. Kojin sekarang Wanta kan jenneen dubbanne isaanitti hin dubbanne maqaa isaanii qabne muuna akkasuma godhan jenne isaa akkasuma godhan jenne akkuma nammas hin jeeqan. Waa takka lakki rakkoon takka hin jirtu Karaa furshanamtee irra deebi'ee nagaafannaan maaliif gaafatamte? Maaliif gaafatamte? Amma jibaa keessa jiru. Hamzaa. Hamzaa jibaadha. Hamzaa Jaashee Jaabir. Alaas qo'ii sana arginu. Duma mutummaa maal jettan bunaa dubbistanii? Yaa dhuftee kuttee asirree. Sana gama. Ano mantan na pebos mana ada tinggal ada pebos. Okay. Tole ayyee. Ajaa'iba garuu. دولني همتشو مالتو بجسسلا مال دولني تيمتنو يا منو كدبا منو كدبا Barzi kai biyyasan barmaaltu jirani beekta gizeetti waraqaan qabne namni waraqaa qabu isaa naal akka boosiiti sirratti biyyasan wati waraqaan qabdu isaa waraqati majuula siin jawaan fedhan si dorsisan yar. دمنا كناسي Eenyus jala dubbata yoo waan fedhe si balleessee yoo eenyutu nama himata achitti nama majuulaa fi nama iqaamaa qabu wayii takka. Amma laal gaa asirratti hama usaa Hamzaa wanta kan jiru fedha. Hamzaa wanta kan jiru fedha. Miciyyoon tun nama takkas hin komanne nama takkas hin qeeyne nagaumaan adda baane nas hin miine jettee dubbatte. Amma immoo intala tana jalaanaaf warri namni biyya rabaa jiru kun ni beektan. Si kaafannaan si jalaanaaf. Waan ta'eef qaamni intala tana laala ziqee xiyya amma laali gamaa gamanaa bilbiluu intalti teessan amma qaamni mucaa nama michiyyoo gaafas jiru kun intalti teessan maqaa nu balleessitee akkana miidiyaa irra baatee Hamzaa Shajjaa birbireetee akkana nu gooteedhaan amma itti himatutti jiran. Kanaaf immoo qaamni immoo tanatti sababa godhatee intala tana miidha yoo hajoo yoo jiraate waan kanas asumaan waliif ifa godhaa deemuun bareeda. Wallahi namni tokko ammichoota eenyu keessa hin taateen beeku namni tokko isin tuquu beeka. Ustaz dhiifama naa godhe isin dubbachuu dubbadhu haa ta'u. Guutakka laali miqiyyoo waa takka hin balleessine sa'aa dura bakka geemii sanirraa kaasnee asiin namaan na cinaa baneetiin dhaggeeffachuu jira. Obboleettiin teenya ta dhufteesi akka waan isiin gartee isiin qabachuu jirtu fudhatteeti miira addaa keessa seentee waa dubbachuu kaate sii qabe. Amma waan biraa hundatti dhiisaati waan amma eegaltan kana obboleettii teessan obboleettii teenya tana akka gargaaru itti fufaa.
achi booda rakkoo dhuftuu fi waan dhufu waliin simatan michiyyuu matanaa wajjin abbichi michiyyoo waan hunjeejee viidiyoo guutuu waraabadhaa lafa kaayyadhaa. Thank you. Yes. Hayya. Hamza Shejjaa birka waan agar gaarii jecha namni adama jeesa. Zikee nagar gaarii jecha namni adama jeesa. Hinjiru kitaabni kana. Yes. Matana warra mabraa dhufte dubbiniti. Tunool irraa dhufte michiyyoo waa takkan dubbanne itti fufa nuti isin wajji jirra. Taate meeqa nuun jettan maata misoomaa too kana darra. Ha anis dhibba furadha. Najmi keessaniin si dubbisaa akka erguutti himta Najmi. Tamam hayyee. Adam. Adam misoomaa dura dhibba. Mee abdataan silaa dhufe bareedaa ture. Abdataatti dawwalee yaamati. Never give up. Adam misoomaa tokko dabarsee taaqannu. Kottu malkaayoo jiraate kottu jeenu. Nama tokko nana kaachuu jira jira nama sanna qimeen. Laal Maamma Zikee akka gootanii warra gartee homiidha qabna jee dubbatu kana gargaarsa michiyyoo tanaa eefatti fufnee goolabattan booda obboleeyyan keenya san michiyyoon isinin tuyne yoo homii qabaattan nuu koottaadhaa jaa afeerradha. Aboo na dhageeffadha michiyyooni wayin isinii madagaya. Michiyyoon laal. Ammallee itti dubbachaa jiran. Ani wanta kan isinii nama isin bira jirtun beeku eenyu bira akka isin jirtun beeku si galee dubbiin sirrii natti hin fakkaattu. Kanaaf maal jettamee Aidar gaafanna Aidar kootti nagannee tokko dubbata. Never give up maalish wandimbe maqaa keenyaa himime ni qabadha. Tuujiidha maqaan kiyya tuujii nuuraan. Tuujii nuuraan jijjiirate. Okay, wana galcha maqaa isaan irraa meeqa eenyu Aidar dubbise yoo inni dubbanne Shejjimaal galchi Shejjimaal jiraatu akka dabaree jira. Tuujii meeqa jette? Dhibban jee. Khabira mee dubbadhu tartak. waan gaarii jirtanii bar jidduun neetworkiin na diriireetiin babee malee. Taate kun mucayyoo wanni isi sodaachisaaf kun jirtu amaluma ilma namaati warruma baqataa isa jiru. Isaanummaa sanuu deebiinee akka isii tana gargaaruu danda'an. Namni tokko qooduma isaa jiraata qooda namaa hin jiraatu tana beekuu qaban ilmi namaa mucayyoon nam tokkollee hin komanne hin miidhamnettee ammoo miidhaan keessa isii jirtu gaa rabbiin maatu dubbatee fi osoo isiin dubbatin bada isin irraa dubbattanii waan kana haatanii waan ta'eef kana rabbumaa dubbiseef kan hojii rabbiiti waan hinaafan hin qabdu haati isillee biraa deemtes akkas taanaan magaalaa walumaa guddifti namni Oromoo tokko walcina waa wal fakkaataa qabaachuun daran maamiltoonni akka dabalamaa deeman godhatti. Waan si dhabe ichi fudhata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni sanillee isinis nama sanillee hin tuqina isin duraanuu hin tuqine isaanis isii waan tuqaniif hin qaban kana boodallee itti gammadanii numaa qubsiisuu qaban. Nama isii bira hojjechuu tureetu arra dukkaana banate gisee jaan ani fitti hin gammada. Namni na bira hojjetu tokko yoo ka'ee kanuma waan qisaasin deeggarsaas harkatee utubamnaan waan nama hundoo gammachiisaati. Anis asumaanuu doolaara 100 qabee qabadhaa. Haareellee ammayyatanaa fi 100 qabee anis. Khabira barakallahu fik waan goonu khabira tuujii fi aadamis yaa dubbisanii bakka Kanaadaa kana bakka takkatti nu gootaniiti. Ana takka abdataa lama tuujii sadii bakka takka jirra nama tokkoof taate namaati filtee gootu qunnamna tole. Tamam bakka abdatuma biratti walitti nu qabaati akkatti isii bira gootu. Jira walitti qabaatu jira. Ayyee rakkoon qabu irra walii gala bakka isin. Hamza namni mixiyyoo tana bira jiru amma waan garaan jiru baafanna namni mixiyyoo bira jiru kun qabeetti jira mee amane baraddume mee isuma kana dubbisa Ustaz Hamza isa kana dubbisa isa kana mana isa jirti waan taate intala mana kee jirtu tukkatti nu maarree janii tammatti roorrisu jiran isa kana dubbisa
Malta menu dubbisi amaniya. Mee anis ta'an dubbisuun bareeda. Rakkina waan isaan sitti himamu waan inni siin jee la inni bilbilee maal siin jeemu na arrabsee hin jeemu maal jee Arrabsinaan hin jenne. ta'e maal jedhee Bilbilii buu jira walla. Inni bilbileeti Amariyaan paabliika irra baateeti gargaarsa gaafachuu jirti. ani gaafanne kun sagalee isaaniirraa isa yoo pablika irra baate gargaarsaas laal wanni kun gargaarsaas hin gaafanne geemii kana laalu jirra. Akkaataa isiin itti dubbatte nuti amata 15 biyya san ta'e laal wanni biyya sanii guutuun walaa munaafiqa laal namni tokkollee nu namaaf hin ciisu biyya san. Keessaafuu namni iqaamaa hin qabne loomaa inda kitibaat yaani sharriin irratti dalagamtu guddoodha amma boodallee jechuudha. Ammoo waan namni ammaan tan akkana wal dhagayuuf waa takka wanni isii godhamuu hin dandeessu hin jirtu. Takkaffaa horii kana cinaa yoo meeshaa hamzaati yoo meeshaa ergituuf taate dhiisimee micoo horii kana cinaa itti baata saniin bitachuu dandeessi. Karaa itti gartee iqaamaa harkattee gad dhaabbattee itti dalagachuu dandeessu. Horii kana amma cinaa ofirraa kafaltee karaa waraqaa itti harkatan gaafa nuti achi jirru amma yeroo dheertuudhaan achirraa kan hin deeme ni jira jechuudha. Amma Riyaad yoo shaaraa gubbatti dalaguu baatanii mana keessatti dalaganis dalagachuu numa dandeessi. Amma gaa dalagaa tanaatiitu nurraa gama isii deebi'a. Caalaa kiyya waan takkan jaa waaniin beellama isinii seenu miciyyoon tun ganama boru waa takka taanaan namni itti gaafatamu nama bilbilu jiru kanaa fi nama miciyoo asirra dhuftee nutti haasoite tana quba qabaadha. Shurxaanis qabee taanaan ani taran isin akkas. Namni itti gaafa akkuma fedhee waa ta'u namni itti gaafa yoo shurxaan qabees biyya galti. Micoon micoo teessani. Amma laa shurxaan silaa gizee qabeessan amma laalaan waan inni achi tureef hodduu shurxaan gizee qabeessan isirrallee warra sanitti irra hamtuudha silaa akka heera biyya sanitti. Tana cufaas dhiisaa bas. Caala dhageessa guddaa. Hamsaan dhageeffadhu guddaa kan saayiboo. Dhageessanii mi? Amaniyaa. Namni si biratti boqonni dhageeyyaami? Bakka kanatti naafsi bakka kana fiild nagee fiild godhu jirta mana kanatti. No dubbachuuf hin deemaa sanarraan jechuu jira yaadni xiyyaa beekee tokko. Yoo fiild goone amma bakka jirtutti nama keenyaa si ergina nuti wanni taak rakkattu hin jiru. Akkas dhagee amma ijoollee akka akkanatti illee ishee godhee jira. Reyaa sana illee beektaa torbaan guyyaa sadii filee dhagee ture niin beeka achi akka isaan jiraatan nagaree jira. Wanni hin jiru cuufadhee. Zikai wani AB kan ol baasi saahiba isa ol baasi isa beeka waa'ee jechuudha. Warri anamiyaa bira jirtan anamiyaa asirratti gargaarsa gaafachuu jettee hojjetan gizee manni cufame Hamzaan Jaabir viidiyoo mana isaa gizee gartee gabbuusee bikka dura akkaataa dubbiin tun irratti haate isin erguu danda'a. Sigalee ammas wanni takkallee wanni isin gaafattee isin jiru wanni isin dubbattee isin jiru gargaarsa isin gaafattee isin jiru dalagaa dukkaana kee anuma dhugaa dubbachuuf taanaan yoo dhugaa naa himee fedhan Hamzaatu dukkaana keessan si fadhu hin jenneeni. Waan namaatiin waan namaatiin beekamtee wanni sanarraan tana gartee isin keessaa bahuu qalbii isii tuqeeti lakki dukkaana san kiyyaamateeti obboleettii adda baanee jirra. Anis bakka biraatiin jira ayiteeti sanbooda imimmaan irraa bu'e. Waan biraa dubbatte mucaan. Kun wanni garsiisu waan sanitti ati giree beeksifadhu ittiin wanni sana akkasii ta'uu dhabuutu qalbii siqachoo tuqee waan kanarratti dubbiin tun kaatee nama yuutuu shaak taanee ergattee rifanne malee. Dalagaarra hin jiru jettee ammas dalagaarra hin jiru jettee. Dalagaa hedduu jiru dalagaa biraatiin barbaadachuu jira ammaaf mana jira jechuudha. Akkas eegasiifuu dalagaa nuus godhaa waan jaamuratti nama yuutuu mana cufanii as deebi'anii kanaaf warri bira jirtan yoo dhageessan kana achi ammoo yoo rakkoo biraa sirraa qabaatan malee dhugaan lafa jiru kanuma ammas ammoo warra isaan lamaan intarneetii hojjetanii fi nama jawwal jiru san qofa osoo hin ta'in ani kana dhibu jiru namnummaan bira jiru kun nuti warra dilaa sirraa dhugaa dubbatu jiru warra sirraa waan kana cinaa keessa jiru osoo asirraa haasoynu ta'anii akka
immigration biyyaatti maali kana gaafii nama jajjabeessuun godha hojii galu waliin amanuu yoo rakkoo qabaatan as baanaa dubbatan sababa maalii irratti isiin sababa irratti dubbiin tun ka'uu dandeessii jennaaniin geemii taphachuu jira Hamzaan waan kana nagaafannaan irra deddeebinaaniin himee fi inni noo isaanoo bilbilanii maal siin jaanii jeeti malee inni waan biraati. Amma waan takkan joo fedha sikee dhiifama naa godha. Tana booda waan nama ibsaan oolu micoota na haa gargaaru yaa uummata. Maaluma nama ibsaa oolu ammata bakka ibsite sikee ittiin hambifne barru wanni ibsan dubbin hundee kana achi nafne. Akkuma Hamzaan jeetan isiin maqaan sii kaafamee anum tokko warra bira yuutuufi warra maanta na siin akkas ilaal amma waan ibsinu ibsine tana booda mana murtii dhaabbachaa oolu micoota na haa gargaaru namni as jala jirtan namni waa erguu dandeessan ergaadha asumarratti namni gartee baay'ilama seentanis baay'ilama seenaa fiiti micoota na haa gargaaru wassalaam. Eedii kiyya si beekeen jira bareedii si beekeen jira yaa si beekeen. Algura warra diyaaspoorootaa fi sabboonaa Muhammad. Bakka nama biraa lubulfadha anillee guyyaa 15 boodaan wanni jaa akkaawuntii keessumaan nutti ergaa ammaan dalagaa eegaluu deema anis haaraya akkana jabaadhu michoo hin sodaatin waa takka illee khayriidha inshaallah. Hamza akkaawuntii biyyaa maa nuuf finne akkaawuntii biyyaa. Nama hedduu gaafachuu jira. Namaan guddoo asii. Warra biyya keessa jiru? Akkaawuntii nama biyyaa kasilaa irra naqaniif. Yoo akkaawuntii biyyaa yoo fedhan akkaawuntii jettiin kana biyyaa keenya yoo naqan maallaqa sana fayyadamu. Yaa maa turta duuba nama hedduu gaafachuu jira mee nuufa tabe as jalatti. Akkaawuntii biyyaa nuufa tabe. Akka tasaa anis xiyyanii cufamte saniifin. Akkaawuntii biyyaa ta'onna godha ta'a maaliidha maamudaan. Sagaleen maamudaan godha. Maamudaan ni jirta sagaleen ta'e ni jirta akkaawuntii ta'e barreessine. Abshiraa rakkoon qoma Hamza takkittiin takkaanaatti fuudhaa jette bakka ishiin jirtu na ol baasa jette reefun tanaan ni dubbiftanii hayyee rakkoon qabu itti fufaayyee. Takkitti akkaawuntii biyyaa Hamza alfirri maamudaan. Akkaawuntii tabiyyaa teetumarra nuu guurii qabi maama bayaanin hin dararin deddeemuu hin danda'u inni niititi. Teetirra guurii achiin itti ergita. Maaf bayaan nama qaraasu taa'eeti deddeemuun isaaf hin mijaa'u. Oke, wanna godhan maali kan raayimi risiitii isin arganii waan isaa